Ogeeyyoonni diizaayinii ijaarsaa gamoo gonkumaa kan hin yaadamnee fi beekumsi sammuu namaa dhugumaa burqisiisuu danda'a jedhamee kan hin fudhatamne pirojektii tokko dhugoomsuun dhalli namaa eessa gahuu akka danda'u agarsiisaniiru. Fedhiin kalaqaa fi ilmi namaa dheebuun qabu akka ooyiruu qonnaa midhaan irraa haamamuutti kan agarsiisu pirojektiin kun addeessa yookiin baatii dachee kanarratti ijaaruudha yoo jedhamtan maal jettu? Ijaarsa baatii bocaa hanqaaquu qabuun ijaaruuf osoo hin taane namoonni osoo baatii yookiin addeessa irraa qubatanii muuxannoo argachuu danda'an hunduma isaa iddoo tokkotti akka dandamatanii fi itti yaadamee fi karoorfamee kan hojjetamu pirojektiin kun baay'ee ajaa'ibadha jechuun samii fi lafa akka ilaaltan taasisa. Maaltu isin dadhabsiise? Ijaarsi addeessaa fakkaatu boca hanqaaquu qabu kun wayitaa xumuramu Jeff Bezos yookiin Elon Musk doolaara miiliyoona 80 ol kaffalchiisanii SpaceXiin deemuun yoo isin barbaachise mankoraakuriidhaan deemtanii waan ijaan argitan sana pirojektii kanaan akka muuxannoo argattan taasisa. Fayyaa fi nagaa kan isiif hawwinu maatii chaanalii ajaa'ibaa keenyaa qophii keenya har'aatiin Dubaay dachee kanarratti addeessa yookiin baatii ijaaruuf galme ajaa'ibaa qabattee deemaa jirtu ilaalchisuun waan qindeeffannee qabna waan ta'eef hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Egaa chaanalii ajaa'ibaa keenya irratti yeroo hunda waan isiniif dhiyeessinu daawwachuu akka dandeessanii fi subscribe, like yookiin share akka gootan isin gaafanna. Dubaay addunyaa kana ajaa'ibsiisuutti fufteetti. Pirojektoota haaraa fi gurguddoo addunyaaf beeksisuun akkasumas addunyaa kana caaltee argamuu fi carraa ofii kan itti uumte biyyattiin kun amma immoo Moon Resort yookiin Rizoortii Addeessaa irraa jedhamu pirojektii haaraa ishee ariifachiisaa jirti. Turizimii samiitiin mankoraakura irra teessanii wanti isin argachuu hin dandeenyee fi sammuu namaa kan haaromsan akkasumas tajaajilawwan hedduu bakka tokkotti kan hammataman ijaarsa addeessa dachee kanarratti kan jedhu dhugoomsuuf deemamaa jira. Mankoraakuraan nan deema yoo jettanis daldala damee kanaatiin morkataa kan hin qabaanne turizimii Elon Musk waliin gateettii wal safaruudha jedhamuutu eegama. Michael Anderson jedhama. Daldalaa lammii Kanaadaa yoo ta'u, diizaayinii ijaarsa gamoo fi arkitekchariin baay'ee kan beekamuu fi Dubaay keessattis gamoo ajaa'ibsiisuu ijaaruu fi qophii irratti argama. Kaayyoon ijaarsaa yookiin diizaayinii kanaa gabaabumatti addeessa baay'ee kan fakkaatu dachee kanarratti ijaaruun yoo ta'u, kunis hanga addeessaa xinneessuun gara lafa kanaatti gadi buusuuf diizaayiniin bahee rogaan dheerina meetira 30 kan qabuu fi akka bu'uura teessootti kan tajaajilu gamoo biraarratti kan ijaaramudha. Karaa alaatiin bocni mul'atu sirrumatti addeessa kan fakkaatuu fi dheerina hojjaa meetira 300 akka qabaatu taasifamee kan hojjetamudha. Beekumsa akkasii sammuu keessaa burqisiisuun mirga abbaa kalaqummaa kan argates Mike Anderson karoora ijaarsaa Dubaayitti qabateen duratti ijaarsawwan gamoo kanaan dura hin baratamne ijaarsisuunis kan beekamudha. Ashaarawwan ijaarsaa inni irra kaa'e keessaa gamoon samii keessaa ol ka'ee jiru waa'ee ofii jedhamu achuma Vancouver Kanaadaa keessatti argama. Gamoon kun gamoowwan gara fuulduraatti ijaaramanii fi bu'uura beekumsaa fi kalaqaa kaa'ee kan darbe yoo ta'u, gamoo kana waliinis humna elektirikaa aduurraa yookiin soolaar paaneel maddisiisuu qabateera. Kana malees Henderson pirojektii Arbaan Oosis jedhamuu fi naannoowwan industirii dagataman hawaasaaf tajaajila kennuu akka danda'anii fi pirojektii Kanaadaa Torontoo keessatti qophaa'e irrattis dandeettii ogummaa isaa addunyaan hin beeknee fi agarsiisee mirkaneesseera. Pirojektii addunyaa biraarraa fudhatameedha jedhamee fi ijaaramu kun dhaabbanni Corporation World Resources jedhamee waamamu addunyaa irratti bakka 4tti pirojektiiwwan akkasiitiin ijaaruu fi karoora qabadheeraa jedheera. Kanneen keessaa immoo dhalli namaa qabatamaan miti yaadaan iyyuu bira hin geenye jedhamanii kan tilmaamaman taateewwan yeroo fuulduraa keenyaa dursee beekeera kan jedhamu Dubaay dhimma ammaa jechaa jirru kanaaf akka filatamtedha. Dhaabbata kana namoota hundeessan keessaa tokko kan ta'e Michael Anderson ijaarsi kun hagam ulfaataa fi cimaadha jedhamee wayitaa gaafatametti gama ijaarsa injiniringii fi diizaayiniitiin muun yookiin addeessi ijaaramuu kan danda'udha jechuun gonkumaa akka dhugoomu mirkaneessee himeera. Abbaan mirga kalaqaa Moon World Resort kan biraa fi dhaabbata kana hundeessan keessatti kan argamtu Saandiraa Jimaawootis gama isheetiin muun pirojektii sadarkaa diizaayinii ammarra gahe geessisuu fi waggoota 23 fudhateera. Diizaayinii kana gara qabatamaa fi dhugaa fakkaatutti jijjiiruufis tattaaffiin taasifnu itti fufaa jechuun himteetti.
Yeroo ammaatti ijaarsa kanaa fi eeyyama kennuuf kan qophoofne immoo kutaalee addunyaa afuritti jechuunis kaaba Ameerikaa, Awurooppaa, giddu gala bahaa fi Eeshiyaa qofattidha. Kan Dubaay immoo kan jalqabaa jetteetti. Saandiraan pirojektii kana ilaalchisuun odeeffannoowwan hedduu kan qoodde yoo ta'u, ibsa ishee asuma irratti dhaabnee gara Dubaayitti deebina. Dubaay yeroo adda addaa fi haalawwan adda addaatiin namoota hedduuf biyya boqonnaa itti fudhatan, biyya itti bashannanan, biyya gaafa rakkoo ta'uun tajaajilteetti. Fakkeenyaaf walitti bu'iinsa Ruusiyaa fi Yuukreeniin dhiphinaa fi sodaa ture jalaa miliquuf jecha lammiileen humnaa fi qabeenyaa qaban gara Dubaayitti dhufuun ture kan miliqan. Dubaay akka biyya gaafa rakkootti kan fudhatan keessumaa abbootiin qabeenyaa Ruusiyaa industirii riil isteetii guddachaa dhufe keessatti satat jedhanii seenuun guddina dinagdee biyyattii fi humna dabalataa ta'aniiru. Dhaabbata abbaa mirgaa ta'e kanaan baasiin taasifamee kan ijaaramu pirojektiin addeessaa haala teessumaa ishee waliin dachee kana irratti ijaaramu kun qabatamaan lafa irratti dhugoomsuu fi waggoota 23 kan gaafate, dhumni isaa hagam walxaxaa fi dhugaa fi hagam akka dhiyaatu ta'uun isaa beekamaa kan deemudha. Diizaayiniin teekinooloojii fi sirna ijaarsaa yeroo hundaa gara fuulduraatti tarkaanfii tokko adeemsisuu fi babal'isuu kan beekamtu Dubaay amma immoo madaallii gama hundaatiin jijjiirama ifummaa ishee fi kutaa lafa ishee argamuu dabalatee kan dhugaa waliin hanga addaan baasuuf rakkisutti addeessa ishee xinnoo dachee ishee irratti fiddee simachuu fi qophii ishee xumurteetti. Hundeessaa Moon World Resort keessaa tokko kan ta'e Mikeel Andersen ogeeyyota aartii suuraa adda addaa mindeessuun gamoowwan dhedheeroo samii keessa ol ka'an fakkeessuun diizaayinii addeessaa hojjetee akka suuraa hojjetan gochisiisuun pirojektiin Moon Resort isaa fi iddoo filachaa turedha. Akka yaada isaatti ijaarsi kun akka tasaa rakkoowwan qunnamuu danda'an yoo jiraatan erga xumurameen booda yeroo isaa eeguun haala ifa addeessaa jijjiiramuu fi baay'ee bareedaa akkasumas kutaa addeessaa mul'atu sirrumatti bakka buusuu fi gaaddidduun ifaa fayyadamu jiraattota irraa komii kaasamoo hin kaasu kan jedhu yoo ta'u, kanaan dura Londanitti faalama ifaa uumameen komiin jiraattota irraa nu qunname waan ta'eef Dubaayitti sodaa wal fakkaataa qaban nu qunnamuu waan danda'uufidha kan jedhu Mikeel. Dubaayitti kan ijaaramu Moon World Resort garuu wal simsisuun gaaddidduu fi ifa dirqama waan ta'eef pirojektiin kun hanga xumuraa bara 2027tti furmaata fudhatamaa qabu akka argatu abdiin qaba jechuun diizaayinii irratti amantaa qabu ni ibsa. Hundeessituun Moon World biraa Saandiraanii marsabiitii barruu Indiyaa Hoteeleer jedhamuu fi gaaffii fi deebii taasifteen riizoortii kana ilaalchistee ibsawwan qabiyyee gaggaarii qaban kan kennite yoo ta'u, kana keessaas pirojektiin diizaayinii waggaa 23 fudhate kun yaadni isaanitti dhufe yookiin yaada kana booda mul'anni ture maalii gaaffii murteessaa jedhuu fi dabalatee dhimmoota bal'aa hoteelota keessatti ijaaramanii arkitektii fi sirna ijaarsaa irratti haalawwan rakkisoo qunnamuu danda'anii fi deebii laatteetti. Saandiraan wayita dubbattu Moon World Resortiin yaadni ijaarsa isaa kan burqe riizoortii akaakuudhaan adda kan ta'e, eessattuu argamuu kan hin dandeenye, namoota hedduu fi bakka bashannanaa akka ta'uu fi baraa baratti wayita ce'usee yeroo hundaa haaraa akka ta'utti yaadameeti jechuun deebifteetti. Kanaan birattis immoo riizoortiin kun yeroo hundaa kan yaadatamu mallattoo idil-addunyaa ta'uu qabaa kan jettu Saandiraan mallattoo idil-addunyaa hin dagatamne ta'uu qofa osoo hin taane sadarkaa idil-addunyaattis beekamtii fi olaantummaa kan qabu akkasumas gara turizimii samiittis ce'uu fi akka riqichaatti kan tajaajiluu qabudha jetti. Saandiraan waa'ee ijaarsa addeessaa ajaa'ibaa kana ibsuu wayita itti fuftus keessummoota tajaajiluu bashannanaa fi hawwataman daawwataman kan haammatee fi guutumaan guutuutti riizoortii qindaa'aa dhugoomsuu fi fedhii jirurraa kan maddee fi Moon Resort waa'ee dhimmoota hedduu irratti hubannoo qabnu kan jigsudha jetti. Kana keessaas hubannoowwan waa'ee arkitekcharii, injiniringii, diizaayinii, nageenya qilleensa naannoo fi jijjiiramawwan irratti qabnu pirojektii jijjiiruu yoo ta'u, ijaarsa kakusaatiin kan jalqabaa kan ta'e guutumaan guutuutti boca luuliitiin diizaayiniin kan hojjetame kun hubannoowwan barnootaa fi turizimii samii irratti qabnus guutumaan guutuutti ni jijjiiraa jetti. Guddinni addeessaa xiqqishuun kun bifawwan addaa hedduu kan qabuu fi tajaajiliiwwan kanaanis Moon Resort qofa osoo hin taane guutumaan guutuutti qindaa'ee bakka tokkotti tajaajiliiwwan hunda kan itti argatanidha. Namoonni hedduun akaakuuwwan tajaajila keessoo isaatti kennu sadarkaa idil-addunyaatti maqaawwan barataman akka qabaatan kan taasisuu fi iddoo kanatti tajaajilawwan kennaman
gonkuma adda akka ta'aniif yaadameti. Muun riizoortii galmawwan VIP gurguddoo, iddoowwan qophiiwwan adda addaa itti gaggeeffaman, butikoota 200 kan hoteelota si'uutii, hoteelota qananii 4,000, kilaboota halkanii, giddugalawwan fayyaa, jiimiiwwan, iddoowwan bashannanaa maatii, laawunjii fi baarota, iddoo bashannanaa daarii galaanaa, iddoowwan ispoortii adda addaa, iddoowwan walgahii fi affeerraasii kan hammatedha. Muun riizoortii fi adda kan ta'ee fi muun signichar attirikeeshin jedhamee kan beekamu hawwani riizoortii isaa immoo kutaa riizoortii bifa addeessaa alaa sirriitti kan bakka bu'uu fi modeelummaa sanaanii diizaayiniin kan hojjetamee fi bakki addeessawwan hedduun itti daawwatamanis ni qabaata. Keessummoonni riizoortii kanaa daqiiqaawwan 90 fi fuula lafaa addeessaa irratti tarkaanfachaa yeroo gaarii akka dabarsan taasisuun dabalataan xiqqishuun diizaayinii bareedee fi ajaa'iban kan hojjetaman iddoowwan addeessaa hedduu itti daawwatanis ni qabaata. Iddoo kana dhaabbileen saayinsii samii idil-addunyaas leenjiiwwan saayinsii urjii fi samii itti kennuufis itti fayyadamu. Manneen jireenyaa riil isteetii qananii ta'anis itti ijaaramu. Lafa bal'ina iskuweer kiiloomeetira 516 irratti riizoortii guddaa ijaaramudha. Saandiraan waa'ee qormaata diizaayinii fi arkiteekcharii piroojeektaa waa'ee dubbattus piroojeektiin kun baay'ee guddaa fi walxaxaa ta'uu isaatiin ganamuma qophiin qormaataa kan gitu taasifameera jechuun ibsiteetti. Gama kanaanis jetti damee kanaan ogummaa olaanaa kan qabanii fi guyyaan xombooraan kan barbaadaman bu'aawwan gareenis ta'ee dhuunfaan barbaadamanii fi ogeeyyota barbaachisan ramanneerra. Kanaafuu riizoortiin muun Dubaay arkiteekchariin sirna ijaarsaa gamootiin addunyaa irratti dursa akka qabaatu shakkii hin qabu jechuun ibsite. Gara turizimiitiis muun daawwattoota miliyoona 10 ol laphee hawwatu kan danda'uu fi daawwannaa magaalichaa fi hoteelaatti wayita boqotanitti galiin argamu dinagdee Dubaay irratti guddina olaanaa akka galmeessu asuma kan itti amaname yoo ta'u, riizoortiin kun hojjettoonni 5,000 ol ta'an mindeeffamanii kan itti hojjetanidha jedhameera. Riizoortiin addeessaa Dubaay tajaajilli keessummeessuu kennu hanga ammaattis addunyaa kanarratti kan argaman tajaajilawwanii fi keessummeessuu jiran maqaan malee madaalli kamiinuu kan walitti hin dhufne, akkasumas tajaajillis ta'ee keessummeessuun jirus addaa fi haaraa waan ta'aniif turistota addunyaa daawwachuun muuxannoo olaanaa qaban illee ajaa'ibsiisee afaan kan qabsiisuu fi piroojeektiin kun bara baratti addunyaa fuulduraa kan ibsu taasisuu fi kan karoorfamedha. Riizoortiin World Muun Dubaay kana piroojeektiin ijaarsa jalqabaa akkaataa diizaayiniin ijaaranii xumuruu fi waggaa 2 hanga 4 kan fudhatuu fi doolaara biliyoona 5 hanga 7 akka liqimsuu fi ni eegama. Kabajamtoota maatii chaanalii keenyaa, seenaawwan ajaa'ibaa riizoortii World Muun ilaalchisuun waan isin biraan geenye kanumaan xumureerra. Hubannoo gaariis akka argattan abdii qabna. Gara fuulduraattis hojiiwwan qabannee dhiyaannu akka isin qaqqabanii fi chaanalii keenya sabskiraayib gochuun maatii keenya ta'a. Yeroo gaarii.